nagaan siniti jirtu laata kamati fayyaa if jaalattamu onni guddoo tan ofirra keeyseeti nagaa libbe waaw eeyyee of jaaladhaan inde maal jedhan nama akka lubbuu kee akka if jaalattu kana hin jaaladhu jedha hin jaalatta namalleen hin jaaladhaa duutee gar of jaaladha akka lubbuu kee jaaladhu kan jedhu caafamee jira bar eenyunuu nan jaaladha garuu eenyunuu immoo of caalchisee hin jaaladhu jalqaba of jaaladha of ta'ee jira waan ta'eef ofii koo of hin jaaladha. yesus akka jedhu namni gartee haadha isaa abbaa isaa obboleessaa jibbee ana jaalachuu qaba jedha. Exactly sun sirriidha inni nama haman In jibbita harmeete? jaaladhu malee nama ni jedha namni kamiyyuu hin jaallatama garuu nama. Ayyee okay. Kanaaf yesus kiristoos ofiif dubbatee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe yoo humna waaqayyoo taate malee yoo inni gargaare malee jedhe. Bakkuma takka yesus ani humnatiyyaan waa godhuu dandeeffan jiru bara. Amma fakkeenyaaf ani bakka jiimaatiin jedhama kiiloo dhibba kana dila kiiloo dhibba lama kaasuu hin danda'u yoon jedhe dandeessan an jettaa dhufteeti humna kee anaaf beekaa bara dandeettiitiyye dubbii kana yesuustu dubbate ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe Phaawulos miti barattoota isaatiin Maariyaam Yoosef miti yesuustu ani humna kootiin yaa saba yaa barattoota kan koo humna kootiin humaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkaan dhageettiin faradaa firdiin ani faradus qajeelaadha anuu yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaada sana ergee jedhe maal asiitti maal feetan du'a dura jedhus du'a booda jedhus kanaaf yesuus humaa gochuu hin danda'u jedhe isin eessaa fiddan hin danda'a jettan sila obboleessa masiisan fiddee wayya hin dhufan gaa dhiirtii asirra shamara qofaa dhufa abbaan manaa dhufu haadha manaa qofaa dhufa tiktook irra saniif ustaatu dubbadha asii sirba faranjii tokko olii ganna jeeqa. Ya Rabbi siraatik saayya. Adubattu isheen goddonya koodha malee naa miti waan tiktokii ምናምን waan hin xaqamamneefidha isheen kanaaf Ayyee maal barbaadde dubbattu? Namni aseenuu dhaggeeffadheeni baradha jechaa artime? Ayyee shi namni yeroo nu faana dubbatu haa dhaggeeffattu bakka hambayina suma kee taa'ite dhaggeeffattee waan baratte booda nutti himti. Tole? Tole. Ayyee. ክርስቲያን ነኝ። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? ደግ ነኝ አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ አለኝ። ጠይቅ። ሰው እስልምና እንዴት ነው የሚቀበለው? እስልምና የሚቀበለው መጀመሪያ በልቡ ማመን ነው። እሺ አመሰግናለሁ። በልቡ የሚያምነው ምንድነው እሱ? በልቡ የሚያምነው አንድ አምላክ ብቻ እንዳለ ለሱ እንጂ መስገድና መለመን እንደማይቻል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሱ መልእክተኛ መሆናቸው ይሄን ማመን ነው መጀመሪያ። እስላም የሆነ ሁሉ ጀነት ይገባል? አዎ በደንብ ይገባል። እስላም ሁሉም ጀነት ይገባል እስልምናን ከተቀበለ? በደንብ ይገባል። አዎ ወንጀል ካለ ወንጀሉ ላይ ይጠየቃል እንጂ ጀነት ይገባል። በወንጀል የሚጠየቀው ጀነት ያስገባዋል? ወንጀሉ አስገባው? ቅጣት ማለት እኮ ነው ወንጀል። አሁን አንተ ኢትዮጵያዊ ሆነ ብታጠፋ ከኢትዮጵያዊነት አትፋቅም፣ ግን ወደ ወንጀል ትጠየቃለህ። መታሰር እንኳን ትታሰራለህ፣ ግን ኢትዮጵያዊ ነህ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ አትወጣም። ስለዚህ ሙስሊም እቀበላለሁ። ምን አልከኝ? ስለዚህ ሙስሊም ኦሮሚፋሳ ኦሮሞ ዳበር ግሩፕ ኒምቤካ ሳይባ ከኛ ቱሬ ወጋም ያገሩ ለለቡ ቱሬ አቦቲ ማከነ ነው ሸወዳ አዎ እናስ ያደረ በእናና ከመ ናጋ ጅርቾ ሎንግ ታይም በገዴ ቢተ ገራ ለለባ ወጋም ያቀበል በጠበነ ነው አረብሴ ነብዩ አረብሴ والله سيدي كسيت استاذ عماز anyway ديسي لما هو عربس لا توقف الاستاذ اكنا سنجاله دمبيكتو كو anyway ما اوكي اورم في ماسا غافي استاذ متى دري بردا كوي غافي نان غافا دغرو اكتول بيكنا ني فران اللي استاذ ابو معزل ده مقاج جيرت مالف جيرت maka ini jiran yang toko nah akkatin natu dubbata jedhayyan ammalle ortodox ma mo pente namoota kan biraati billee akkasumas tanaasaa ture waa'ee keessan dubbachaan ture nama jaalalaa nama kabaju akkasatan
Amma garuu natti ka'uuf jirtan otoo yaada tokko Okay, me haasa'umma anyway waan Eshi corona haasa'u rakkoon qabu. ustaad haasa'u mata duree godhadha. Nagaa jirtu ni. Si dhaga'u jira. Akkuma nama siin jedhayyuu nam tokkotu jannatan galiin dura qixaaxa isaa argata. Si galee waan adabbii yoo waan sana asumattituu jiru yaa rabbi naa dhiisanii jiraate araarama argateera waan ta'eef jannatuma galakatti ta'a. Namni sun dhiifama gaafate yoo ta'e maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti boqonnaa 40 keessatti qul yaa cibaadiya alladhiina asrafuu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuuba jamii'aa jedhi yaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa garboottan kiyya garbicha rabbirraati abdiin muratiinaayyuu. Kana jechuun maali badii keessa waan fedhe daldala rabbiin dhiisa waan ta'eef abdiin muratiinaayyuu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti jechuudha. Kana qofa miti boqonnaa 4 keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedha? إن الله يغفر الذنوب جميعا ربي سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربي رمي ستي شارة كيف كينيا في علم أبادا وانغرا دراجة يوكين مو شيكوتا في كيسو تبوكي ربي بكتك بيقبر إسافين نيسو غرو أمو نما بدي سنة قديجو ربي نبا في دفني إسا جد مي بدي كي كان غراتو جت يو حتى جت يو مال جت سيدي سودان دانا ديسو جت سيدي سكتا دمانا يو جنة سكشور أدندا garuu muslima taate abidda keessa bara baraan hin jiraattu. Yoo badii keessa waaqayyo si dhiisa jannata galta. Yoo isin garuu qixaaxii fudhatta jechuudha. Fakkeenyaaf ati nama ajjeeste yookiin immoo waan namaa hatte. Waan namaa hatte sanaaf waaqayyo sin gaafatu taanaan muslima waan taateef kun loogummaadha jechuudha. Loogiidha jechuudha. Waaqayyo kee loogii yookiin Allahan keenya loogii hojjetaa jechuudha. Maaliif jennaan nama miidhaaf turte nama akka barbaadde gootee isa barbaadde hiitee isa barbaadde garaftee isa barbaadde hattee isa barbaadde gudeeddee dhuftee muslima waan taateef jannata galta wanti jedhamu jiru islaamaa keessa. Waan nama miite sanaaf namni sun yoo siin dhiisne maal taata hin gaafatamta. Sanaaf adabbii kee argattee kaateetu islaamummaa keetiin immoo jannata galta. Ammallee rabbi subhaanahu wa ta'aalaatti waa balleessite yoo taate zummutii hojjette yoo taate hinatte yoo taate sanaaf yaa waaqa kiyya naa dhiisi yaa Allah jettee kadhattee waraarama kadhattee ittiin deebine taate jannata kee galta. Yoo garuu hin dhiifaman gaafanne taate waan balleesse sanaaf adabamtee abidda jannata keessatti gaafatattee kaate. Namni kamuu adabbii argatu malee waan balleessanaaf wannan jedhu yookiin dhiifama godhame malee. Saniifuu musliimonni ta'e bara baraan jannata keessa jiraata garuu badii qabaate qixaaxii isaanii fudhata jechuudha namni qabu. Galatoomi. Kanaaf namni islaama yoo ta'e amma ta'e tokko adabbii isaa fudhatee ergasii jannata keessatti amma ishee kana biraan hambisiin. Galaasoo taane yeroo dubbatu akkatti dubbatu maaliif jennaan yoon siin jedhama dogongora namni si jala taa'ee bata. Namni muslima ta'e tokko dogongora yookiin badii yoo qabaate badii hojjete sanaaf yookaan araarama kadhatee jannata galu yookaan immoo badii sanaaf adabamee gara jannataatti deemudha jettee jedhi akkatti dubbatu. Akkan dubbadhetti. Si dogongorsiisuu barbaadee miti yaada kee hubatu. Ani dogongoru warra zalatta isa dogongora malee. Namni badii balleessee badii isaatiif adabbii fudhatee booddee irrattuu garuu adabbii erga fudhate booddee jannatatti deebi'uu jannata keessa jiraachuu danda'a. Sababiin isaa islaama waan ta'eef jettan miti akkas miti. Kana ragaadhaan naa dhiyeessuu hin dandeessu. Ragaa siif himaan jira bar. Ashi ragaasaa jedhu quraana irraa jechuudha. Ragaan ni calqaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala badii akka namaaf dhiisu yoo ati badii sanaaf dhiifama gaafatte rabbiin akkasii dhiisu. Yoo san hin taane garuu akka nama boqonnaa 4 keessatti siin dubbadhe inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi nama isatti waa qabee waaqayyo abbaadha ilmadha yookiin warra mukaa dhagaa gabbaru sana yoo rabbi bukkeetti waa qabee akka waaqatti na butuufidha akka waaqatti na himaniif jedhee ka gabbaru taate rabbiin isaaf hin dhiisu. Badii isaa gadi garuu rabbiin dhiisuu fi danda'a jedhe boqonnaa 4 keessatti. Kanaaf kanarraa wanti argannu maalinni badii isaa gadi waaqayyo si dhiisuu danda'a. Yoo si hin dhiisne immoo qixaaxee argattaa jechuudha. Ani akkan si mormine tokkotti na dhaggeeffadhu gaafii si gaafadhuuf jechuudha. Mormii miti jechuun kanarra ol beekna. Amma yaada qajeelaa kabajaadhaan wajjin haasa'uu qabna waan ta'eef. Isin beeku gaani nama sana yoo maqaadhuma sanaan dhufe malee. Sabaaf tufaa yaadatee kan jedhamu tokko. Sabaaf. Obboleessa Kaffaaloomo. Kaffaaloo keessatti ittiin jaalladha ture. Akkas na jibbisiisteen deebistee moonis immoo nu arrabse malee. Nama baay'ee kabaju. Nu jaalala gargar baane miti. Jaalalaan gargar baane illeeti garuu xiqqoo akka arrabsuu qajeeltee dhuma deemte malee.
Ani waa irratti sobina dhugaa. Ani akkasuma Ishaato. dhugaa dubbachuudhaaf keessattuu Ustaaz Abu Muaz baay'ee jaalala kabaja guddaa nan qabaaf nama baay'een kabajuudha. Namoota keenyatti iyyuu nan dubbadhaa baay'ee miidiyaa kanarratti hoggaan qaamaan namoota taasa'uyyuu Ustaaz akkas jedhamu tokko jira ture. Baay'een jaaladha jedhee faana haasa'a. Maaliif yoo ragaa fidate ragaa wajjin haasa'u yookaan immoo arraba manaaman illee kan isaan irraa dhaga'een beeku aarullee isaan irraa dhaga'een beeku. Ammayyuu kabajaanan isaan itti haasa. Amma kanan gaafachuu barbaade maalidha? Gaafii amma jette keessatti namni islaamuma ta'e tokko yoo badii ofirraa qabaatee badii isaa san yoo dhiifama gaafate jannata ni gala. Yoo immoo dhiifama gaafannee adabbii isaa fudhatee jannata keessa jiraachuu danda'a. Naa jannata keessa jiraachuu kan danda'u immoo adabbii isaa erga fudhatee booddeedha malee adabbii otoo ofirraa qabatee jannata keessa jiraachuu hin danda'u. Kan jedhudha amma ani kanan barbaadu namni islaama ta'e tokko adabbii isaa yoo badii qabaate adabbii isaa adabamee jannata keessa jiraachuu ni danda'a kan jedhu ragaadhaan arguun barbaada. Ofii kiyyaaf baay'isawee namoonni kan biraa fudhatan fudhachuu baatan isaan dhimma isaanii. Ani garuu ofii kiyyaaf namni islaama ta'e tokko yoo badii tokko raawwatee badii isaa erga fudhate erga badii isaatiif adabame booddee jannata keessa jiraachuu ni danda'a kan jedhu akka ragaatti dubbisuun barbaada waan ta'eef ragaa si gaafachaa jira. Si mormuu yookaan waan si qoruuf miti. Eeyyee namni islaama ta'e tokko eega balleessee badii yoo raawwatee badii isaatiif adabamee booddee irratti garuu badii isa adabame sana yoo xumurate jannata keessa jiraachuu ni danda'a kan jedhu ragaa barbaada jechuudha. Tana qofadha. Ayyee. Gaafatti na gaafatte namni tokko muslima erga ta'eeti jannata gala erga jetteeti. Jannatan gala erga jette immoo badii isaatiif hin qaxxaamaa iyyuu naan jettee na gaafatte naan hin qaxxaamaa siin jedhe. Hin qaxxaamaa siin jedhe. Maal qaxxaamaa jennaan qixaaxiin isaatii yoo abidda sagalcha taate abidda sagalchaa. Maal inni naan jettee na gaafattee jennaan lakkii sababa badii isaatti yoo badiinsaa isa irra caala ka taatu badiinsaa sanuu fakkeenyaaf amma namni tokko badii yoo kan qabu taate. Badii kan qabu yoo taate badiin isaa sun yoo kheyrii isaarraa ka caalu taate kheyrii jechuun hojii inni hojjete fakkeenyaaf namni tokko muslima ta'e muslimadha. Muslima ta'e hojii gaarii ka dalagu jira. Hojii gaarii dalagu sanarra yoo badiin isaa ka caalu taate ilaali. Badiin isaa ka caalu yoo waan gaariirraa waan kafaluu qabaanne ni seena abidda. Ni seena. Abidda seenee garuu gaafatamee ba'a. Yoo hadiisarraa jette hadiisa baasise agarsiisuu danda'a. Waaqayyo abbaa ni jalqabaadha jechuudha. Yaa Israa'el dhaga'i waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha ta'uusaa jedhee kan inni barsiise. Kanuma akkasumallee seera keessa dabii Jaafar irratti wanni barsiise jechuudha. Museen barsiise jechuudha. Kanaafuu tokkoffaan waaqni inni dhugaa sun waaqayyo tokkicha ta'uu sanadha. Isa Yesuus Kiristoos waaqayyo isa dhugaas tokkicha jedhee barsiisan. Yesuus immoo ergamaadha jennee amanna nuti. Gaafa dhalate iyyuu karaa raajiidhaan dhalate. Kan dhalate immoo namadha. Akkuma namaa nyaatee dhugee guddatee gaafa waggaa 30 nabiyyi ta'e ergame jenneeti kan amannu nuti. Macaafa qulqulluullee kan dubbatu akkasuma karaa raajii karaa adda ta'een dubbee Maariyaam irraa kan argame nama kan ta'e kanillee akkasuma gaafa nyaataa dhugaa guddataa gaafa dhufu beekumsaa fi ogummaa dabalataa dhufe akka mucaa koo abuudii kana jechuudha sitti agarsiisu laata. Gaafa waggaa 6 immoo akka abuudii kana waggaa 6 kunne mucaan kun 6 guutuufi gaafa waggaa 6 immoo akkuma harkaa bade maatisaa jechuudha. Gaafa waggaa 12 immoo beekumsaa fi maal dabalataa dhufe ogummaa dabalataadhaa dhufe deemetuma akkasitti guddataadhaa deemuutu Yesuus Kiristoos gaafa waggaa 30 maal ta'e inni ergamee jedha. Kan ergame immoo raajiidhaan ergame raajiin itti ergame immoo tokko maal inni bishaan sana fuudhee mana sargii dhaqeeti xallaatti deebise yookiin wayiniitti deebise jechuudha. Wayiniitti deebise. San booddeedhaa immoo waggaa 3 hin barsiise. Waggaa 3 kan barsiise kun nama. Kan inni guddatee dhalate sunis nama ergamaadha jedhee kan inni barsiisaa ture ani namadha jedhee barsiisaa ture. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ofii isaatti kan waa gochuudhaan hin dandeenye kan macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti kan ofii kiyyaa waa gochuudhaan hin danda'u jedhee akka waa gochuu hin dandeenye dubbate. Akkasumallee Yohaannis Wongeel irratti boqonnaa 12 lakkoofsa 48 irratti an ofii kooti waa gochuudhaan danda'u yookiin ofii kooti dubbachuudhaan danda'u waan abbaan natti hime qofan dubbadha jedhee waan itti hime qofa kan dubbatu jechuudha. Wanni inni dubbatu kunuu akkamittiin ofii waa gochuu hin dandeenyaan ergamaa ta'uu isaatiin waan ergamee dhufeef jecha nabiyyi waan ta'eef jecha nabiyyi nama waan itti kenname qofa malee dubbachuu hin danda'u. Ergamaan kamuu waan ergamee dhufeef waan itti kenname waan ergame sana dubbata malee ofiitu waa dubbachuudhaan danda'u jechuudha. Kanaafuu maal jedhee an ofii kootu waa gochuu hin danda'u waan inni natti kenne qofan dubbadhaa jedhe. Yeessatti eenyuun sattichaachuwalla waan naa kennite isaaniif kenneeraa jedheen. Kanaafuu Isaa alayhi salaam ergamee kan dhufe
kan nama ta'e gaafa samitti ol ba'ullee nama kan ta'e akkuma hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 55 irratti jiru Istifaanos dhaabatee hafuuraan guutameeti ilmi namaa gaafa ol ba'ee mirga Waaqayyoo taa'uun argee jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gaafa lafa tures gaafa samii keessa jirus ilmuma namaati jechuudha. Ilma namaa jedhee dubbate. Yohaannis Wongeel boqonnaa 5 lakkoofsa 26 irratti maal jedheeti kan sorry 8:26 jedhe ilma namaa jedhee ofiin dubbate. Yesuus Kiristoos ilma namaati. Akkasumallee Yohaannis Wongeel keessatti ammas gaafa namicha ija jaamaa sana fayyisuudhaa jedhu ati ilma namaatti hin amantaaree jedhee gaafate. Hin amana inni eenyudha jedheenna ani isuma kanadha jedhee Yesuus Kiristoos. Kanaafuu nama ija isaa fayyise kanaaf ilma namaatti hin amantaaree jedheen. Ilmi namaa kunoo isatti ergamee dhufe jennaan warra Israa'elitti ergamee dhufe. Maatiyoos Wongeel boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ani hoolota Israa'el irraa badanii qofaaf hin ergamee jedhe yookiin duwwaadhaaf hin ergamee jedhe. Kanaaf hoolota Israa'elii ergamanii duwwaadhaaf hin ergaman jedhe kanuma jechuudha Yesuus Kiristoos. Haa ta'utu akka macaafaatti aangoon isaaf kennamee jira. Aangoon kennameef maalinni biyya bulchuu raajii garaagaraa gochuudhaaf aangoo isaa kenneefii jira Waaqayyo. Garuu aangoon isaa kenname kana waan hundumaa kana immoo hin deebisa dhaqee luka Waaqayyoo jalatti gala. Luka Waaqayyoo jalatti gala. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 kaastee 25 ta'uu dubbiste wanta hundumaa kan luka isaa jala gasheef abbaadha. Luka isaa jala kan gasheef Waaqayyo luka isaa jala gashe garuu ofii isaa luka isaa jala hin galle. Ammoo Yesuus Kiristoos deebi'ee luka Waaqayyo jala ofii isaa hin galaa jedha. Yesuus Kiristoos luka Waaqayyo jala galee immoo ergasii maal ta'a jennaan Izriyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti ilmi koo ergamoota isaa wajjinii fi warri lubbuu qaban hundumtu deebi'ee hin du'aa jedha macaafa keessatti. Kiristoos deebi'ee du'aa jechuudha akkuma amma ergamaa ta'ee samitti ol fudhatamee samiirra jiru deebi'ee immoo hin du'aa jedha. Izriyaas lamaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa boqonnaa Izriyaas lamaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akkuma namaatti dhalate akkuma namaatti jiraata soo kana gaafan jedhu karaa adda ta'e jechuudha akkuma warri kaan karaa adda ta'een argaman jechuudha. Akkuma haati isaa raajiidhaan karaa adda ta'e deesse innis karaa adda ta'e dhalate akkuma Addaam karaa raajii ta'e akkuma Heewaan karaa raajii dhalatte nunillee haadhaaf abbaarraan dhalachuun keenya raajii dha waan addaa miti. Waan Addamiin argame yookiin Addaamirraa hin argamne haati abbaan kee wal bira cisanitti argamuun raajii tokkodha. Akkuma nuti karaa raajii addaa dhalanne akkuma Addaam karaa raajii addaa dhalate Heewaan akkuma karaa raajii addaa innis karaa raajiidhaan dhalate jennee kan nuti amannu jechuudha. Akkasuma dhalatee jiraatee wanta hojjetu raawwatee san booddee waggoota booddee deebi'ee akka du'uudha macaafni nutti himu quraanis illee nutti himu. Fakkeenyaaf quraana keessatti boqonnaa arfaffaa asiin lakkoofsa 159 irratti fakkaata. ومن أهل الكتاب إلا لا يؤمن أن به قبل موته جل دبته وري على الكتاب كريستانا في يهودوني وري جل أمام كوني يسوع كريستوس كافة دي بيدو في اتأمنا ملء هندو أتوني أمانيني أتوني هندو اتأمنوا Isa alayhi salaam duulaa kan jedhu kana galchaa meeqa sidaati nuti kan jalaate saaraas deebi. Nagashuu keessanii baay'ee galatoomaa isinis immoo har'a achitti arguu kootii fi baay'ee galatoomiin ammani gaaffiin siif qaba. Hayya. Gaaffanan siif qabu Yohaannis Wongeel boqonnaa tokko meeqa qaba boqonnaa tokkorraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee amma meeqaatti qaba? Maarsaatu lakkoofsa. Yohaannis Wongeel Yohaannis. Maal ilaallata reessuun gaafachuu? Maaliif sin ilaallatu Wangeela ibsaa hirtamini Wangeela beeka jettee? Maal yoon ibse maal akkoo qabarina ilaallatama? Rakkoo qabaasiin hin jenne ergii beettee akka sirriitti ibsituun si barbaade. Maarree sirriitti beekuun lakkoofsa isaa himuudhaa miti dirqamaa miti. Ekkoo lakkoofsa sifachuu Qoy. Mee atumti kiristaanaa hojiin ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa meeqatti dhuma qoy. Hojiin ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa viidiyoo as bahi gaafadha. Yaa jedhi haasa'e rakkoo. Viidiyoo bahi zeerichi gaafadha viidiyoo bahi achis akka kootti. Ani sitti himaa atis natti hime. Amma sini yoo taate macaafa beekuu fi lakkoofsa beekuudha taanaani ani sitti baas bahi atis natti hime. Suuraa dhiiftee waa'ee amalii qashmaasin. Inni idi ciqicciqii dhiise yoo namni macaafa beekuu amma kirikkirii dhiiftee macaafa qulqulluu barsiifte yoo ta'e deebisuudha karaa nagaarran si gaafachaa jira. Godheensi barsiisaa ilaali. Wanta deebisuu hin dandeenye yommuu argitan duwwaatu. Siin kan barbaadde siin deebisa. Lakkoofsa kanaan egaa wanta si gaafadhu deebisi maaliif kirikkirii keessa lixuu barbaadde? Dhaggeeffadhu.
Akkasiin jedhe lakkoofsa beekuun yoo beekaa nama godha taate mee sin gaafadha naa deebisiisin jedhe viidiyoo as bahite. Ikkoo ani beekuyyuu si gaafadha manamma wanta kiristaana miti kaani si caalan beekaa jechuudha. Ikkoo na caalaa wanta beektuuf naa ibsi jedheedhaan jira. Na caalaa wanta beektuuf isuma beektu an akka naa ibsitu barbaada. 50 ol qaba. 50 olii? Lakkoofsa tokko kaasee 50 ol. Kana baasee ilaalta sanuu? No giddiin qabinaati 50 ol moo 50 moo 55 moo meeqa? 50 ol qaba siin jedhe. Maalin beektu reetu beeksisa tokko kaasee. 50 yookiin 50 tokko jedhe 50 yookiin 51 naannoo kana. Okay fayyaa ta'e egaa waa'ee maalii ibsaa? Isa gaafadhu ustaadha. Baasitti ilaali sirrii moo sirrii miti? 50 yookiin 51. Okay 51 isa ta'u. Baasirratti sooma moo sirriidhaa siin jedhe sooma moo sirriidha? 50 qaba dirqiidha 51 yookiin garuu 50 qaba. Macaafa nan beekamoo hin beeku 50 miti 51 qaban kijibeeniti. Inni 51 hin qabu inni 50. Nan beekamoo hin beeku reetu lama macaafaan. Amma macaafa hin beektu tu beektee. Qoy kanaan madaala naan jette ati. Qoy kanaan madaala naan jette nan beekamoo hin beeku siin jedhe. Ati mee waa'ee Sillaasee akkaataa Qur'aana keessa jirutti nu ibsi mee waa'ee Tiriinitii akkaataa Qur'aana keessa jirutti nu ibsi. Wangeela irraa hin jirtu. Wangeela keessa hin jiru kan Qur'aana miti. Walaa taqulu talaata jedhe jettanii wata kaan. Waa'ee Sillaasee barsiisa jennee reenuti. No waa'ee Tiriinitii bifa kara hubannoo asiin jiruutiin isin hubachiisuu barbaadeeti ani. Tiriinitii wannumti jedhu hin jiru Qur'aana keessas macaafa keessas. Hin jedhiin asiniin jedhe malee barreeffamee jira hin jenne. Rabbiin hin jedhiinaa jedhe. Dhuguma immoo afaan hin jechaartu afaan hin jedhiinaa asiniin jechaara. Malee barreeffamee jira yoom jedhe Rabbiin. Jechuun suni Sillaas wanni suni kana dura amantii musliimaa dura jiraattuu isaa hin akeeku. Hin akeeku lakki. Hin akeeku. Maaliif jennaan amantiin kiristaanaattuu amantii musliimaattuu amantii kiristaanaa dursa erga ta'e. Jechuun amantii kiristaanaa? No amantii musliimaattuu amantii kiristaanaa dursa erga jettee amanta ta'e maalii fi waa'ee Sillaasee Qur'aanni erga dabre booda himuu danda'a. Ayiwaa erga darbe booda miti warra jedhutu jiraaf malee erga darbe booda eenyu siin jedhe. Wata namni Sillaaseetti amanaa ture san amantii musliimaa hin jiru jechuudha. Hin jiru eenyu siin jedhe maa jiraannaanuun jedheen siin jechaara miti hima. Mee ragaa amantiin Islaamaa wata san jiraachuu fidi mee dhiifamoolee. Maa Nabi Muhammad yaa alal kitaabi laa tagluu fi diinikum gaafa jedhan maa Nabi Muhammad kiristaana turani? Wata san maal turan isaan? Muslima turan kama? No Nabi Muhammadiin dura amantiin ture amantii kam? Muslima ture. Nabi Muhammadiin dura amantii musliimaa ture? Muslimumaan ture. Warri gaafas Sillaaseetti amanaa ture ka amma immoo Rabbiin Muhammadiin sadii miti hin jeinaa jedheen sun warra kam ture? Warra Rabbitti kafare gaa jarri malee muslimniin ture dura. Jarri aayidiyaa isaanii eessaa fidanii lafumaa ka'anii tumaan sadiitti aabi waldi manfasi kanatti lafumaa ka'anii ufumaa kireet godhaniitti amanuu turanii wamaan turre aayidiyama ati amma wayita yaaddu lafumaa ka'anii tumaan. Aayidiyaa isaaniiti. Gaafa niiqiyaa gubaa'ee 325 murteeffame abbaan ilma faana waaqadha jechuun isaaniiti. Gaafa 450 immoo qorqodiyaa gubaa'ee irratti hafuura qulqulluutti dabalanii aayidiyaa mataa isaanii malee macaafarra hin jiru yoo jiraate fide nu garsiisi. Loojikii makeetiin amantii deebisuun gaarii ta'a. Akkanumatti ilaalanii loojikiidhaan deebisuun sirriidha. Ragaa baasee nama si garsiisaanii gaafa 325 beektota otoo pheenxee jedhamtu hin jiraatin jechuudha. Pheenxee wanti jedhamtu addunyaa kana irratti uumameen duratti warri ortodoksii jalqaba beektota 318 waliin qabaniiti bara 325tti bara mootii Roomaa irratti abbaa fi ilmi tokko jedhanii Ariiniyoosiin nama Yesuus jennaan lakki waaqa jedhanii guyyaa san murteessan waaqummaa Yesuus. Sanuu gaaf sana immoo hafuura qulqulluu dagataniitu waaqa ta'uusaa dagatanii gaafa 450 immoo qorqodiyaa kan jedhamu irratti deebisanii hafuurri sitti bareedanii sadii taasisan jechuudha. San dura jira hojii ragaa macaafarra naa kennu min chigiraalle fidi ragaa.
amma waliigalatti waa'ee sillaasee kiliirii gochuu barbaadu, waa'ee tiriinitii kan ibsuu barbaadu, waa'ee tiriinitii warri isinii hin galiniif fakkeenyaaf amma yeroo takka takka wante isin konfiiz ummata gootantu mul'ata. Akkamitti asitti abbaallee taa'ee eegasaniillee waaqallee ta'ee isaniillee hafuura qulqullullee ta'a akka jettan fakkeenya isaa. Ani jettanii dhiisi ragaa fidi waa'ee tiriinitiin tu garsiisa macaafarraati. Hin jiraa? Waa'een sillaasee moo? Trinity macaafarra jira? Hin jira yaa, of course hin jira. Agarsiisa iyyee. Macaafa qulqulluurraa moo eessarraa si agarsiisuu barbaadde? Maalirraan agarsiisa taree sadhaa macaafarraa malee. Wanni ati amma jedhaa turte akkaataa sillaaseen itti dhufee maxaaxii sillaasee itti dubbattu koo macaafa qulqulluu irratti hundooyteetii miti akkanuma macaafa loojik barreeffamerra hundooyteetii ragaan ati amma fidde. Suni kan koo rakkoo hin qabu kan koo siin deebisa ati fidi tiriinitii macaafa keerra jiru agarsiisa. Dafi bismillah. Tiriinitiin jedhamu macaafarra hin jiru jechuudha. Amma hundee amantaa kiristaanaa ta'e rukni yookiin beezikii kiristaanaa bakka isaan beekachuun shame of you. Waan sheemidha. Kun zimbuloo taraa ayidallam. Amantiin keessa kan irratti ijaaramu beezikiin isa kanadha. Ayibbaalamu. Hin jiru. Maal jiraatu malee abbootiin amantaa wayitti amananii jiraanaan iyyuu wanni kiliir ta'e jiraanaan. Filoosofiidhaan siin jedhe tiriinitiin. Filoosofiidha tiriinitiin firiin agarsiisa. Wanni sun jiraannaan iyyuu walaa talaataa jechaan sun dhufteemi yooma hoo. Tarchii godhi qottee qabaratti yaaqu baay'atu jedhe saniif warra 325 jedhanii ennaan afaaniin hin jedhinaa jedhe. Warri amma jedhanii ati jettu kun amma loojikirra dhaabbattee deebisu amantii loojikirra dhaabbattee deebisu. Loojika ayidallam. Loojikin daaloon asaa yaallo. Yaante malisin hin jinnaa. Dhageeffadhu. Kan keenaa deebisi loojikii akkan taane sitti maal. Kan keenaa deebisi. Yoo jiraate sarchii godhi qotta. Wanni ati amma falaasamaa jettu kun quraana keessa jira? Falaasama kan koo kan kee dhiisi tiriinitii afara jira jette fidin agarsiisi. Hin jiroote moo kan koo. Maan biraan gaafatan ustaad. Amata meeqa keessa bitee sillaasee jechuun kun Oromoo Amaara Wangela mee sillaasee jechee Wangela irra caafame Ingiliffaa Amaariffaa Oromiffaa Arabiffaa irra mee isa jira. Ittuma jiruu fidi. Sillaasee jechaala fidika deemii fidii kottu Wangela keetirra. Maaluma ofii sillaasee jedhanii amanan sillaaseen hin jiru moo Wangela irra ani kiristaana jedhan ammoo kiristaanii amantii kan jiru. Sillaasee jechuun bar waan biraati jira wanni isin hin galin wanni isin hin galin Wangela ni jira. Sillaasee jechuun waan biraati duula. Ani kan hin hordofu Qur'aan waan Qur'aan irra jiru malee hin hojjedhu ragaa Qur'aanas beeknaa barnuti Qur'aan hordofannu jettee akkasitti maal ta'u dhaggeeffadha waan sin jedhe sillaaseen ni amantaa laal si haimoon laal naan hin jedhin naayim isin jedhe waan Qur'aanatti immoo wangeelatti amanta animo ati yaa duula gaafii personaalii na gaafatin kaa yoo personal okay haadha teetiin si gaafadha harmee teetiin si gaafadha kan abbaa keetiin si gaafadha duu sin gaafadha personaalii yaati maalitti amanta maali atamaa midaan yeroo baay'ee laal yoo please nama dhaggeeffadhu duula alright go ahead waan jedhe personaalii keetiin si gaafadha malee nama biraan gaafadha personaalii keechuun bizineesa ni qabda jaartii ni qabda ilmoo ni qabda kanatu personaalii ati dhiira dubartiidha siin jechuun personaalii waan si waa'ee amantii kee based on waan wangeela ni amantaa laal ammalleeti wanni natti deebite ammalleeti laal gaafii dhuunfaa waan ani waan dhuguunan gaafatin waan raasa'uu jiru waan amantii teetiin raasa'uu jirra amantii tijaafii teetirraa waan si jedhe wangeela ni hordofta nara please deebis yookaan nagaan si gabbuusa hin boqotta we don't joke we don't want to watch rakkinan qabu ganna buustee deem Ustaz qoyaan gadhiisiin al tokko duula maayikii bana duula sillaasee wanti jedhu macaafarra hin jira injira ragaa yalla dafi ragaa ammar kan qabu bu'e kan ta'e qabnu deem fidii qotta guyyaa fidee dhufu deem fidii qotta ofii kennu bu'e galatoome yookiin cufadhu taa'e maayikii amma fidduutti galatoome akkas yookiin immoo cufadhu namni ragaa yoo qabaatan jira ilaala yellam man qabu ragaadha ragaatuun qabaatee waggaa meeqatti amanta kiristaanummaatti jira ilaala namni bakka mana baay'ee sillaasee beezikii amantiisaa jiru arkaana salaataa jechuudha salaanni bakka jedhu mee jira macaafa kee quraana kee namni gaafatee hin qabanne jetta hin jedhamu allaan tokko kan jedhu macaafa keessaati mee jira namni jenna jettee fidi kaannaa nama yaadadhu jettaan quluu allahu hadiitti karaata malee
የማይባል ቤዚክ ነገር እኮ ነው። ኮን አመንቲንኬ ከነ መለድ አባቹን እንደው ከክርስቲያናቲ ሚረት nagaan siif haa ta'u yeroo garii beektaa afurii hunurraa deemaa beektu. Loqonna dargee kun haa xiqqoo ishee I'm sorry. Afaan yeroo garii akka nu galu fakkeenya nu godhe akka mukaa akka fakkeenya Yesuus godhu fakkeenya godhi na dubbadhu kanumatti nutti naasaa inni. Dubbiin baxabaxaa maali? Dubbiin akkana baxabaxina harcee baxabaxanii barka. Okay wangeela hin qabdaaf bira anniin qaba laal. Mashallah. Inqabda. Sinuma warra biratti qabatee quraana wal bira godhu kana nu wayya warra gubuusan. Inqabda jedhamaati. Sii dubbisa boqonnaa takka. Tajaa'iba. Meenatti lallabaame maal naaf iddoo eddan fidaame. Inqabda jechuun yoo ati ijaan argite kasee agarsiisuun fadhaa beektaa leessal khabaru kal mu'aayana. Quraanan bakkuma tokko godhattu moo gara kaayattu mana keessa. Bakka akkasitti dhugaa dubbachuun taalan. أنا وياي لوجا. عن اليمين وعن الشمال يكون الشمال ها؟ بتعمرك كذا ده كفتي كيس. كمين أوكي. وانجد أيامه وانجيلين كبدا تانين كبا. أنا بلبل الراقبة. أوكي بلبل أتيجا تقو كبدا مولا ما كبدا كدو برتي بجارة بس دي فكاباني تجارة بيتا أفتح موريزني. صديق أبانو يو سامسونج تو كويس كل تو سيكون تو. واو. موتوما بيجلا فاسو مبرة جرتيو. أوكي. Samsung irraa na bane ya Samsung irraa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 baase. Tujjara wal dubartii. Okay Yohaannis irra ke iPhone irra. iPhone ittiin haasaa jira. Mee na dubbisa dura kon qabuuti chaarjii godhee na banadda. Waan naan jechuu eddan natti lallabachaa. Amma kaasitti lallabu sumaan sii dubbisa. Yoo fudhatte yoo waan kun dhugaa kan ta'u ta'e. Wangeela wangeela Yohaannis 14:12 irraan si dubbisa. Eessa kot? Okay, suba wala. Jaiwa. Okay. مرة واحد. Okay, thank you. Wal keessa akkanatti haasawaitu kun ijoolleen teenya biyyaa baate na'am thank you ishi maal rakkoo qabaatu maal biyyi gaafa biyya jiru oromiffaadha ante kottu biyya arabaa akka jedhu yaa maadaam ta'al okay wallahi lazim biyya faranjii jiru maal haasaa jiru addunyaa irratti buraaburree gaafa jireenya mata akkasuma miiksi ta'e bas okay beekanii jira addunyaan akka olii gadi baafamaa namni bara kana amantiillee dhiisee amantiillee miksii godhu jira bara abooti feenteedha maaliif gaafate miiksi taana nu bar quraanni fi macaafni qulqulluun bakka tokko ta'a maal taatan kun zeetaa fi wanni salliinni walitti hin makamu okay waan jedhe isii wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraan si dubbisa tole dhaggeeffadhu qaceellotti miira teenya tole akkana jedha Yesuus Kiristoos akkana jedha qaceelloon dhaggeeffadhu akkuma maadaamii dhaggeeffattutti na'am okay naan jetta duba okay dhugaan isiniin jedha namni anatti amanu waan an hojjedhu hundumaa hin hojjetaa jedhe maal jedhe Yesuus Hayyee maal jechuuf ree maaltu ta'e achitti? Maaliin jedhe amma kam jedhee dubbise irraan si deebi'e. Yesuus Kiristoos akkana jedhee dhugumaan isiniin jedha. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hunda hin hojjetaa jedhe. Maal jedhe Yesuus? Namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjetaa jedhe hayyee. Goos ati Yesuusitti amantee? Hayyee. Goos thank you. Waan Yesuus hojjetu hunda hin hojjettaa? Maqaa Yesuus nan hojjedha wanti nan hojjenne hin jiru. Nan kadhadhaa. Maqaa Yesuus maqaan Yesuus maqaa hunda caala waan ta'eef maqaa isaatiin. Hayyee okay waan maqaa feeten waan Yesuus hojjete ni hojjettaami hunda. Maqaa isaatiin nan hojjedha humnaa masaa utuu hin taane maqaan jennee baran. Namni anatti amanu waan an hojjedhu hunda hin hojjetaa maqaa kootiin. Namni anatti amane jedhe amanumaan jedhe Yesuus na dhaggeeffadhu fa'aa amanuudha.
Amanuudha. Ati amante moo namanni? Amaneera malee sirriitti. Amannaan allaqe waan Yesuus raawwatu hundi raawwata jechuudha. Wala maqaa isaatiin hin jenne maqaa kootiin waan raawwatan hin jenne. Amanuu bicha. Namatti amanee eenyuyyuu maaltu badee? Akkas Amaneera. gooba itti ayyee amma gaafessi gaafadha. Amma si gaafadha. Amanti dubbiin akkaatiin amaniin uummata kanarra saaxiluu deema dhaggeeffadhu. Okay? Dhaggeeffadhu isaatiin amma hayyee Yesuus Kiristoos du'aa kaasee moo kaaf? Kaaseera. Ati du'aa ni kaaftaa? Anittiin amanee maqaa isaatiin kadhadha malee ani ofii kooti aangoo hin qabu. Aangoo waaqummaa aangoo ni qabdaa siin hin jenne. Ani aangoo siin hin jenne. Miire. Ati Yesuusitti amantee naan eeyyee naan jette. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwata naan naan jette. Amma waan siin jedhe Yesuus du'aa kaasee moo kaasne? Yaa Abbumaa zilli kan inni maddoo sun kan inni jedhe namni alatti amanee jedhe dhimmichi dhimma amantii. Si gaafadhe dhimma amantiiti miirati Yesuusitti hin amane. Yoon amane kasi laallatu warra amaneen barbaada. Rabba geetaa mara kana dhiisa isi waan humna namaa walii naman gaafatina. No yaa miire teenya ani waan humna oliiti waan Yesuus jedhe. Namni anatti amanee jedhe Abbumaa namni anatti amanee. Ati nama moo namaa miteeti? Ini saunai. Okay. Eega sawwi taate itti amantee namanne Yesuusitti. Itti amaneera. Itti amantee jirta. Waan Yesuus raawwatu ni raawwatta moo raawwattu? Ani aangoo waaqummaa hin qabu amantiidhaan. Aangoo waaqummaa ni qabdaa siin hin jenne. Nama jedhe Yesuus namni jedhe namuma ta'ee ati nama sawwiidhaan aan jette. Namni anatti amanee jedhe. Eewa Yesuusitti amantee moo namanne naan amane naan jette. Eega amante waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwatta moo raawwattu ni raawwadha naan jette. Tole Yesuus Kiristoos du'a kaasee hojii isaarraa ati du'aa hin kaaftaa miiratti yoo kan amantu taate. Ani isa du'aa kaase sanitti amanee isa du'aa kaase san dhagaa malee ofii kooti kan waaqa ta'e yookiin aangoo. Kanaaf Yesuusin kijibe iddoo sunillee kan inni jedhe namni anatti amanee jedhe. Isa du'aa kaase sanitti amanaa. Sababa malee afaan Oromoo afaan Oromiyaa yeellam jedhamtichi san hin jiru afaan sibira. Siif hin galu. Oromiyaan elee geetaa Yesuus Kiristoos tammanya sinjee yaa. Amanee naan jette walii galle. Amante Yesuusitti namni Yesuusitti amanu waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwata moo raawwatu? Naam. Network يسلم. أبونا مركنا waan jedhe namni Yesuusitti amanu waan Yesuus raawwate hunda dinqiin raawwate hojiin raawwate hunda raawwate. Ani humna waaqummaa hin qabu humna aboo waaqummaa illee hin qabu. Aboo hin qabda humna waaqummaa ni qabda siin hin jenne miiratti humna waaqummaa ni qabda jenne. Yesuus Kiristoos ni kijibe moo dhuga dubbate asirratti? Eessaaf deebisaree ani Abbumaas gaajal Kanaafu Yesuustu kijibe moo wangeelaa kijibe moo ati kijibe? No. Waa'ee macaafa qulqulluu kijibuuf Yesuusin kijibuu dura mee nama akkasii deebisuu argattani lakkoofsa tokko. Okay. Kanaafu kanaafu boqonnaan kun kallattiidhaan qaal baqaal sii galee moo siif hin galle afaan Oromoo hin dogoggore atis hin dogoggore hin arjalaa miliqoo jirta. Namni anatti amaneedha macaafichi iyyuu namni anatti amaneedha malee. Si gaafadhe aboon jedhu Yesuusitti akkasiin hin jenneen Yesuusitti amantee moo namanne mee afaan Oromoo siif gala Yesuusitti amanteeti. Isma du'aa kaase sanitti amane isma namni natti amane sanatti. Yesuusitti amantee moo namanne amane hin amanne naan jedhi irran deebu. Amaneera isma amantee jirta. Okay namni Yesuusitti amane hundinuu waan Yesuus raawwate hunda ni raawwata moo raawwatu? Ani isa waan hunduma gochuu dandeessanitti amane malee. Cufadhu. Watakka kanaafuun hin amanne kijiba ayyee cufadhu goobas ifuma jaaladhu akka of jaalatteetti Yesuus gaafa amante kottu. Okay, dhiiraan galcha. Onnee biraa ficina dabale amma onnee takka ficina keessee mita biraa dabaladhu. Abbumaa gara dhugaa dubbachuu waa tokko siniin jedhu asirratti amma namni maal naan jedhe dubbii amantii jennee walii galee. Dubbii amantiiti waan siin jedhe Yesuusitti ati amantee si ha Yesuusitti amanu Yesuusitti amantee moo namanne?
Mee amma dhugaa irraan si deebi'e qoy. Mee boqonnaa kana takkaa dhalattee wallaahi boqonnaa abbaan keetu bakka tan argeen beeku. Abbu Muhaaz takkitti mee gaafi sanaan kan wal fakkaatu waa tokko sinii. Hayyee. Isin amma Nabi Muhammad ta'uu ni dandeessu? Nabiyyiin taasin jedhe Nabi Muhammad hin ta'u. Isa sinitti ergate sanii jecha isaa dhageessanii duukaa buutan malee isin amma mataan keessan Nabi Muhammad ta'uu hin dandeessan. So anillee isa waan hunduma gochuu dandeessanitti namani akkuma macaafni namni natti amaneedhe sana malee. Itti amane namni isa sanitti amane. Wangeela keetii na dhaggeeffatu maasa yeroo baay'ee nama dhaggeeffattu. Maashina luqqisi medda. Waan si jedhe wangeela kan keetiitu namni Yesuusitti amane waa hunda godhuu danda'a jedhe moo anaatu siin jedhe moo wangeela kee Yesuustu jedhe. Cafadhu annatti haasoo itaami. Siigiyaa galatoome.